Akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota oduu har'aaf qopheeffannee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Jalqaba irratti hangafoonni oduu. Rakkoon tajaajila konkolaataa waliin wal qabatee uumame rakkoolee baay'ee Oromiyaa keessatti mudataa jiraachuun himame. Godina Arsii Lixaa Aanaa Wandootti barsiistonni dararaa hamaa sirna bilxiginnaatiin irratti raawwatamaa jiraachuu dubbatan. Magaalaa Finfinnee keessatti torban kana kutaalee magaalaa hundatti walgahii ariifachiisaatu jiraattota magaalattii wajjin taasifamaa jira. Baankiin Yuuroo miliyoona 130 dogongoraan maamiltootaaf hiree akka deebisaniif gaafate. Kabajamtoota hordoftoota OFM baga waggaa haaraa geessan barri bara fayyaa fi bara bilisummaa isiniif haa ta'u jedham. An oduu isinitti himuun kan isin waliin turu Jibriil Muhammadiin amma oduu bal'inaan. Rakkoo tajaajila konkolaataa waliin wal qabatee uumameen rakkoon baay'een Oromiyaa keessatti mudataa jiraachuun himame. Erga mootummaan bilxiginnaa beenzila yookiin boba'aa gatii dabalee booda caalatti uummanni tajaajila konkolaataa fi baay'ee rakkachaa akka jiranii fi balaa garaagaraatiifis saaxilamaa akka jiran jiraattonni godina Arsii Lixaa OFM'tti himan. Guutuu gabaasa kanaa rabbirraa galchuu akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Rakkoo tajaajila konkolaataa waliin wal qabatee rakkoon baay'een Oromiyaa keessatti mudataa jiraachuun himame. Erga mootummaan bilxiginnaa beenzila yookiin boba'aa gatii dabalee booda caalmatti uummanni tajaajila konkolaataa baay'ee rakkataa akka jiran dubbatan. Iddoo tokko irraa gara iddoo biraa imaluuf baay'ee nu yaaddeessee jira kan jedhan jiraattonni magaalota Arsii Lixaa fi keessattuu magaalota Shaashamannee, Kofalee, Dodolaa fi Hasaasaa keessatti konkolaataa argatanii imaluuf baay'ee rakkachaa akka jiran OFM'tti himan. Akka jiraattonni kun himanitti waldhabbiin konkolaachiftootaa fi uummata jidduutti yeroo baay'ee uumamaatee jira. Sababbiin isaa gatii taarifaan alaa hin kafalluun gaafii uummataa yommuu ta'u, boba'aan yookiin beenzilli waan dabaleef kan jedhu ammoo deebii konkolaachiftootaati. Sababa kanaan konkolaattonni baay'een karaa jalqaba irratti hojjetan gadhiisanii deemuun hanqina konkolaataa uummata irratti daran caalatti itti hammaataa jiraachuu uummanni ergaa isaanii gara Oromoo Freedom Miidiyaatti dabarfataniiti jiru. Kana malees konkolaataa argame yaabbatamu sun ilma namaa akka fayyinsa dinnichaa fi meeshaatti walirratti tuuluun balaa konkolaataaf saaxilamaa jira jechuun dubbatu. Tiraafikii yookiin seereeksisaan konkolaachiftootaa maallaqa 100 yookiin 200 konkolaachiftota irraa fudhataa rakkoo uummataa callisee ilaalutti jira jedhu. Jiraattonni kun akka isaan OFM'tti himanitti uummanni jidduu kanatti baay'ee rakkachaa waan jiruuf qaamni ilaallatu akka furmaata nuuf kennu sagalee nuuf ta'a jechuun ergaa isaanii dabarfataniiti jiru. Godina Arsii Lixaa Aanaa Wandootti barsiistonni dararaa hamaan sirni bilxiginnaa irratti raawwachaa jiraachuu dubbatan. Barsiistonni kunniin yaada nuuf kennaniin akka jedhanitti mootummaan bilxiginnaa mirga keenya sarbuudhaan fedhii kennaan maletti mindaa ji'aa argannu irraa qarshii 1,000 nurraa muree jira jechuun OFM'tti himan. Guutuu gabaasa kanaa Zayituna Amaanoo akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Godina Arsii Lixaa Aanaa Wandootti barsiisonni dararaa hamaan sirna bilxiginnaan irratti raawwatamaa jiraachuu himani. Barsiisonni kunneen yaada isaanii nuuf kennaniin akka jedhanitti mootummaan bilxiginnaa bilisummaa keenya sarbuun fedhii keenya malee mindaa ji'aan argannu irraa qarshii 1,000 muree jira jedhu. Kanas maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jechuun kan nurraa mure yoo ta'u, iyyannees deebiin nuuf deebi'e shanee ta'uu kennatu nutti himame jedhu barsiisonni kunneen. Raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuun dirqama keessan kan nuun jedhan kaabinoonni mootummaa bilxiginnaa aanaa kennaa deeggarsa hin gootan yoo ta'e hojii irraa ari'amtu jechuun nutti dhaadataa jiru jedhu. Kanaaf jedhu barsiisonni kunneen deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf jechuun maallaqni mindaa keenya irraa murame fedhii kennaan akka hin taanee fi sirna bilxiginnaa mootummaa Abiyyi Ahmadiin ta'uu Oromoon marti nuuf beekuu qaba jedhu barsiisonni kunneen. Magaalaa Finfinnee keessatti torban kana kutaalee magaalaa hundatti walgahii ariifachiisaan jiraattota magaalattii wajjin taasifamaa jira. Walgahii duuba dhaabbatee alkallattiin gaggeessuu fi hoogganaa kan jiru qondaaltota naannoo Amaaraati. Guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina.
Magaalaa Finfinnee keessatti torban kana kutaalee magaalaa hundatti walgahii ariifachiisaan jiraattota magaalattii wajjin taasifamaa jira. Walgahicha duuba dhaabbatee alkallattiin kan gaggeessuu fi hoogganaa jiru immoo jara naannoo Amaaraati. Yaadota walgahichaa irratti qaamota mootummaa fi caasaalee fiinxaleeyyiitiin ka'aa jiran keessaa hedduun waa'ee garee faannoo jedhamuuf bakki hooggansaa Finfinnee keessatti haa kennamuufi kan jedhus akka ta'e odeeffannoon arganne ni ifoomsa. Kana jechuun faannoon ijaarsa caasaa mootummaa keessaa kan bulchiinsaa fi hooggansaan kophaatti of danda'edha. Waajjira dabalatee wanti hunduu haa kennamuufi kan jedhudha. Yaada kanarratti immoo mormii hamaatu ka'e. Bakka baay'eetti namoota qindeessanii gaafii kana gaafii jiraattota magaalattii fakkeessuudhaan sagalee caalmadhaan mirkaneessuuf yaalaa jiran kan jedhe maddi kenna. Walgahichaa irratti hirmaachuudhaaf immoo jalqabumaayyuu waraqaatu barbaachisa jedhan. Kana jechuun kan waraqaa kennamuuf abbaa ajandicha fideetu beeka jechuudha. Ajandaan marii jaraa guddaan caasaa jaraa maqaa waraanaatiin achii fidanii Finfinnee keessa qubsiisuu yoo ta'u, kanarratti baajata mara gaafatanii socho'utti kan jiranidha. Ammaaf walitti bu'iinsi yaadaa uumamnaan osoo walii hin galin bakka baay'eetti beellamaan gargar ka'aa akka jiranis beekamee jira. Dhimmi kun dhimma laaftutti ilaallamuu miti kan jedhan maddi kenna kun Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiranis kan waajjiraalee mootummaa keessa jirus dhiyeenyatti hordofuun gurra uummataa fi miidiyaatiin ga'uu feessa jedhu. Finfinnee fi ijaan qoosuun hin jiru. Jarri halkanii fi guyyaa nurratti shira xaxaa jiru. Warra qaama mootummaa keessa jiranis tahee warroonni mootummaan mormanis dhiheennatti waan kana quba qabaachuu qaba kan jedhan jiraattonni kunniin dhaamanii jiru. Dubbiin Finfinnee sadarkaa sabaatti Oromoo qofa, sadarkaa naannootti immoo Oromiyaa qofa ilaallata. Dhimmi Finfinnee dhimma Oromoo fi Oromiyaati. Dhaloonni kana beeynee garaagarummaa garee siyaasaa kamiyyuu maletti waan kana dirqamaa fi itti gaafatamummaadhaan hordofuu feesisa jenna. Oduu kenna biyya alaatiin baankiin Yuuroo miliyoona 130 dogongoraan maamiltoota firee akka deebisaniif gaafate. Namoonni kumaatamaan lakkaa'aman guyyaa ayyaana gannaa yookaan Kirismaas carraa isaan mudateen guddoo gammadan. Madda gammachuu kanaa kan isaaniif ta'e ammoo mallaqa baankii istaandaard jedhamu dogongoraan hireefi. Guutuu gabaasa kanaa Gadaa Walaabuu akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Baankichi sanbata darbe maamiltoota isaa 75,000 ta'aniif yuuroo miliyoona 130 hireefi. Yeroo ammaa hojjettoonni baankichaa maallaqa dogongoraan qoodame kana deebisiisuuf kufanii ka'aa jiru. Baankichi maallaqa kan kafale lakkoofsa herreegaa kan baankicha hin taanetti ta'uun ammoo dhimmicha daran hammeessaa jira jechuun Times gabaaseera. Dogongorri kan irraa madde baankichi lakkoofsa herreegaa daldalaa 2000 yeroo lama kafaltii raawwachuu isaati. Dogongora uumameef dhiifama gaafanna odoo hin hubatin maallaqa maamiltoota keenna akkaawuntii dogongoraa irratti galchine jechuun baankichi ibse. Baankiiwwan UK keessatti argaman biroo waliin ta'uun maallaqa dogongoraan facaase walitti qabuuf akka hojjetu baankiin kun ibseera. Gabaasaaleen bahaa jiran akka mul'isanitti maamiltoonni tokko mindeessitoota isaaniirraa yeroo maallaqa harka lama caalu argataniiru. Haa ta'u malee kafaltiin dabalataa kan isaan ga'e karaa baankii mindaan isaaniif kafalamaa fi tureen odoo hin taane karaa baankii Seentendar jedhamuun ta'uu hubatan. Hoogganaan faayinaansii baankichaa sababa dogongora uumame kanaan hojjettoonni baankichaa ayyaana qillee sirnaan odoo hin kabajin hafaniiru jedhan. Guyyaa ayyaana bitaanatti galee ture maallaqa 100,000 lakkaa'amu baasee beettimseera jedheen of yaade. Hojii koo dhabuurra darbee rakkoo biraa keessa akka hin galleen sodaadhe jechuun hime. Kafaltiin lammataa akkamiin akka dogongorame ibsinus baankichi garuu maallaqicha haala kanaan deebisne kan jedhu nutti hin himne jedha namni kun. Wanti hunduu wallaaqeera. Akkamiin maallaqicha deebisanii akka walitti qaban hin beeku jedha. Baankiin kun baankiiwwan biroo waliin hojjechuun maallaqicha akka deebisiisus hima. Times akka gabaasetti baankiiwwan kunneen Barclays, HSBC, Nest West Cooperative Baankii fi Virgin Money kan jedhamanidha. Baankii Seentandar baankiiwwan eeraman kunneen maallaqa dogongoraan maamiltoota baankii isaaniif gale walitti qabaniif naaf deebisuu jedhee abdata. Haa ta'u malee guyyaa ayyaana ta'urraan kan ka'e namoonni maallaqa hirameef baasanii itti fayyadamaniiru yoo ta'e maallaqni akkamiin deebi'a kan jedhu gaaffii ijoo
ta'eera. Baankichi namoota maallaqa itti roobsuun gammachuudhaan macheesse kanneen biraa bilbili adaraa maallaqa dogongoraan isiniif galenaaf deebisa jedhee kadhataa jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota OFM oduun har'aaf qopheeffanne kan hanga ammaa turanii oduu isin dhageessisuun kan isin waliin ture aan Jibriil Muhammadin ogeessi kaameraa fi teeknikaa Muhammad na waliin ture qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii.